السماء هركفوني كبجمتو تداوتو في هردفتو تجاجل التلفزيون ONN تكافو أوروميا نيوز نتورك بغانا غانجرات سنين جتشارا كوبي الراب كم نتنجلتي أدو كبني سنين لحان نجرة لغيسي سان أدو تناتي السلام السيوتي أدو الراب كم نجلتي متوتي لتشجر مقالا عمبو كيستي مرمين بفهارة ينجل كبيجرات شمبك كمه بقتلني ورمو بيجي إندونيسيا كيست ترجمن ركنا قداف سات لما جراتشون همامه. هدول ركضه إلى إندونيسيا. لما مدرسة لا فأورميا تنقربها تجرت مريب بلتين سنان وسمالي تدبر سكن وداف ملت تيس أماتي لبو ورمو بايتي في سبب بقتلني وكين قدانتوني إثيوبيا في سوماليا راب بدراني غرا يمن وسودمني لبون نما بايي غربدي ما كيست تدبم وقالوني موتما وياني بانكي دلدلا إثيوبيا تكافو كومرشال بانك اوف إثيوبيا جدمون تنبيك كم تكسرا قدا كيس غلچا جراچو حواسني ورمو بيا كندا مقالا كيچنري في واترلو سرنمري حواساتي في جولساني والبرسي سودا بفقاري دان غغي سوساني gabasan kanjaruma toti odu yotaw amman tane babalino dutto mun sindebisu barakuma lama fi kudafuri assoso hinsaga fi mirga babi yimma kan ilman oromo egalan kesatta handuratan taate magala ambo kesatti yero ammatti sosso hinsi mirga babi yimma da bifahara yang egalu sida gabafame murmin magala amboti finanno sida tegalame kun yero amma kesatti oromiya kesatti snanna adda adda babalacha jirachud himame كيروم أوروميا دا جمع يسيت إلا بسبب ترتي موتما قبرهم فتا وياني في الرابقة سودا في المال أوروميا قوتو كيستي بكتك تكافو قمتان كوك أكاك أبال لفسباب ترتي أدي ستي دبلتو دو كنالا كيسي أبو توليرا آغا أكنت لتشجر مقالا عمبوت كار داندي ولغا جيسو شفا موسى كيرو نانو سنا غباسي جرا akkuma beekamu sababa gabaa lagannaa kaffaltii gibraa wajjin wal qabatee tajaajilli geejjibaa dhaabachuun ni yaadatama. Yeroo ammaa kanatti ammoo haaluma wal fakkaatuun mormiin marsaa lammaffaa kan jalqabe yoo ta'u qeerroon uummanni Oromoo qixa jiru hundaan diddaa isaa akka agarsiisu waamicha dabarsee jira. Magaalaa Ambootti sochiin tajaajila geejjibaa bajaajillee dabalatee guutummaa guutuutti dhaabbatee jira. Konkolaattonni waamicha qeerroo kana didanii socho'an hedduu irratti tarkaanfiin qeerroon fudhateen faayidaa ala godhanii jiru. Daandiin gara Wallaggaa geessus guutummaatti cufatee jira. Kun kanaan osoo jiru hulaa konkolaataan ittiin seenuuf ba'u yookaan bakka kellaa jedhamu dhaabbatanii lukkeeleen mootummaa wayyaanee saamicha geggeessaa jiraachuun dhaga'amee jira. Jeequmsi gabaa maraatuudhaaf keessa tola akkuma jedhamu hidhattoonni wayyaanee akka waan qeerroon isaan saamee fakkeessuudhaan uummata irratti saamicha geggeessaa jiraachuun dhaga'amee jira. Gama biraatiin godina Arsii aanaa jajuu oppiidiyoon uummatatti biqiltuu daldalachaa jiraachuun dhaga'amee jira. Mootummaa wayyaanee maqaa misooma jedhuun dirqiidhaan biqiltuu mataan bitaa dhaabbadhaa yoo diddan immoo ni hidhamtuu jechuun uummata doorsisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Kun kanaan osoo jiru mootummaa wayyaanee labsii yeroo muddamaa kaafnee jirra jettullee waraanni isheen uummatatti bobbaafte akkuma qubatetti jira. Godina Arsii aanaa Suuddee magaalaa Darabbaa keessatti waraanni wayyaaneen dargaggoota sababa tokko malee qabee hidhaatti guuraa jiraachuun dhaga'amee jira. Dargaggoota hidhaman keessaa Mohammed Ahmed Ibrahim daldalaa, Saifuu Abdallaa barataa Yuunivarsiitii Gondor irraa boqonnaaf gale, Umar Ahmed daldalaa, Haarun Muktaar konkolaachisaa fi kanneen biroo hedduun akka keessatti argaman gabaasa qeerroo irraa nu qaqqabee addeessee jira. Oromoo kan ajjecha hacuuccaa fi hidhaa mootummaa wayyaanee jalatti biyya isaanii keessa jiraachuu dadhabanii addunyaa kanarra facaan keessa kan biyya Indoneeziyaa keessatti argaman yeroo ammaa keessatti rakkina hamaadhaaf saaxilamaa jiraachuun isaanii beekame. Rakkinni kun kan irra gahaa jiruun dhaaba UNHCR jedhamuu fi namoota naannootiin yoo ta'u miidhaa isaan irra gahaa jiru kan addunyatti ibsachuudhaaf guyyaa deengaddaa magaalaa Jaakartaa keessatti hiriira gochuun isaaniitiis beekame. Dabalata oduu kana obbo Boonaa Ali akkatti aanutti nuuf gabaasa. We are women.
We need freedom. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. We need solution. We need solution. UN. Stop. Reject. Oromo people. We are human. We need justice. We need equality. We need equality. We need equality. We need equality. We are suffering. We are suffering. We are suffering. We are human. We are human. We are suffering. We are suffering. We need equality. We need equality. UN. Stop. Reject. Oromo people. We need our rights. We need our rights. We are human beings. We are equal. We are equal. We need justice. We are suffering. Tonni Oromoo cunqursaa fi ajjechaa mootummaa wayyaaneetiin isaanii fi maatii isaanirra gahaa ture dadhabatanii lubbuu isaanii baraarfachuuf biyya Indoneeziyaa keessa baqattummaan jiraachaa jiran biyya san keessatti yeroo ammaa rakkoo fi dararaa hamaaf saaxilamanii jiraachuun isaanii beekamee jira. Baqattoota Oromoo rakkoo hamaaf saaxilamanii jiran kanneen sababa rakkoo mootummaa wayyaanee duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti gaggeessaa tureen biyyarraa bahuu isaanii dhaabbata mirga dhala namaa UNHCR biyya saniitti mata isaanii dhiyeeffatanii kan jiran tahanillee keezii isaanii fudhatama dhabsiisuudhaan akka isaan hayyama jireenyaa biyya san keessaa argatanii hin jiraanne taasifamanii jiru. Sababa waraqaa hayyama jireenyaa isaanirraa fudhatameenis ilmaan Oromoo Indoneeziyaa keessatti hidhaalee garagaraatiif saaxilamanii jiraachuu namni achirraa dubbifne kun akkana jechuudhaan dubbatee jira. Naannoonni kun nama gurraacha kana hin beekan naannoo bika Bogor jedhamtu takkatti duraan uummanni Oromoo achi walitti qabamee jiraachuu ture. Naannoonni san nama fadhan nama gurraacha kana hin beekanii sababa adda addaanii akkanumatti odoo waraqaa ittiin jiraachuu danda'an UN irraa fudhatan uummanni biyya kanaa haalaadhaan nama hin fadhan nama gurraacha kanas ta'aniifuu fuudhanii uummata kana hidhanii jechuudha. Gaafa sanatiifuu hidhaa seenee hidhaarraa biyya darbamee biyyarraa ilmaan qiyyaa hedduun rakkadhee ilaa intunusi deebi'ee amma innillee wal quban qabnu. Bakka jiru hin beektu jechuudha. Gaafas kafila jala jira. Kafilli gaafas amma isaa maxxuu barraa godhee. Nam 50 olii hidhame. Hidhaa san keessatti immoo namni isaan baasuus hin jiru, namni isaan gaafatu hin jiru, furmaanni godhameef tokko hin jiru jechaadha. Furmaanni takka wanni isaanii godhame hin jiru uummata keenya jechuudha. IOM tutuu isaan achitti harkaa qaba. Garuu achitti yaa manuma hidhaa san keessatti jiraatan. Maybe amata 4 fi amata 5 booda yoo mana hidhaa san irraa baane kana wanni isaan chaansii qaban jechuudha. Micoota akka jira aniisaa jedhanii micoon san kophaa jirti ilmaan sadii qabdi ilmaan sadeen san keessaa waraqaa irraa fudhanii jiran biyya kophaa isii jirti micoon san jechuudha. Akka kana isii godhanii namni waa'ee isii dubbatu numaa una garree amma rakkina guddaa keessa jirti. Ijoolleen biraatis akkasumatti Panjaanii bika Maasiis Pu'aa jaanii Samaraan jaanii bika hedduutti Oromoon hidhamaa jirti. Odoo waan takka hin balleessine baqataniituma biyya tana keessa jiran malee balleessaa takka uummanni kun hin qabu. Guyyaa dheengaddaa baqattoonni Oromoo kanneen furmaata barbaacha tokkummaadhaan dhaabbata UNHCR biyya Indoneeziyaa fuula duratti ganamarraa jalqabanii dhaadannoolee garaagaraa kanneen rakkoo biyya isaanii Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ibsu qabatanii sagalee isaanii akka addunyaan dhageessu lallabaa oolanii jiru. Dhaabbanni UNHCR kun erga baqattoonni Oromoo kanneen sagalee isaanii sa'aatiilee dheeraadhaaf dhageessisaa turaniin booda baqattoota irraa namoota muraasa ol seensisuudhaan deebii gahaa osoo hin laatiniif gaggeeffamanii jiraachuu baqataan Oromoo kun akkanaan dubbatee jira. Furmaatamee Oromiin kan jennee walitti qabamnee jechuun iyyannaa hiriira nagayaa akkasitti ulaa UN balbala duratti jechuun sagalee akkasitti dhageessisaa ollee waraqaa isaanitti ol qaba. Lamma dhaadannoo guddaan nuti karsiisne Oromiyaa keessatti ammaan tana wanni godhamaa jiru hitta illaa
amma antanatti wanni godhamaa jiru daa'ima amata 9 footoo akkasitti uummata keenya hadhume isaaniif afaan mootummaa biyya tanaatii fi afaan ingiliziidhaan akka mirgi keenya eegamu akka biyyan qabne biyyarraa baafannee dhufne yoo biyya deebines akka uummanni nujjeessan jechuudha yookaan nu hidhan saniifuu uummanni himannaan isaan himatan kun akka dhugaate sanii amma iyyannaa keenya akka isaan dhagayan balbala san dura baanee akkasitti iyyinee jechuudha. Arraan tana yeroo achitti iyyinu san uummata poolisii immigireeshinaatii fi uummanni yoo inni achi ture biyya kana keessatti salfiin bo'uunis akka malee jabaadha. Doosi qabanii siidhanis amata 3 amata 4 garuu santee nutis warri waraqaa qabu ni jira warri waraqaa rifuujii kaardii qabu jechuudha. Amma ani kallattitti mataa kiyyatti jechuudha ani nin qaba waraqaa garuu waraqaa tana fudhadhee ani kophaatti jechuudha mana taa'ee deemus numaan danda'a garuu daa'ima achi taa'ee maatiilee achi teessee nama dilaa kana nama kiyya odoon arku garaan nan dandeenye jechuudha. Uummanni kaanis kan waraqaa qabu kaanis kan qabnes jechuudha wali qabamnee balbala san dura baanee yeroo iyyinu san bitaddeernii biyya tanaa nu marsee ture garuu poostara nuti uummata keenya haadhumaa jiru sanii footoo fi waan nuti himannaa jirru waan dhugaa ta'uu waan arkaniif nurraa caljaanii jechuudha. Akka odeeffannoon gama sanii arganne ibsutti rakkoo baqattoota Oromoo biyya Indoneeziyaa keessatti isaan mudachaa jiru irra caalatti daa'immanii fi dubartoota miidhaa akka jiru beekamee jira. Dubartootaa fi daa'imman Oromoo baay'inaan daandii aspaaltii gubbaa fuula waajjira UNHCR duratti aduu fi roobaan qaqamaa akka jiranillee ibsamee jira. Akkasumas baqattoonni Oromoo waraqaan hayyama jireenyaa dhaabbanni UNHCR irraa fudhate kanneen bakka galan waan hin qabneef jireenya daandii gubbaa irratti jiraachaa jiraniin dhukkuba buseetiin qabamanii dararamaa jiru. Rakkoo baqattoonni Oromoo yeroo ammaa biyya Indoneeziyaa keessatti itti dararamaa jiran kana ilaalchise jaarmayaaleen Oromoo kanneen dhaabbilee mirga dhala namaa keessattuu mirga daa'immanii fi dubartootaa waliin hojjetan wajjin hariiroo qabdan akka furmaanni hatattamaa isaaniif dhaqqabu baqataan Oromoo kun jabeessee dubbatee jira. Rakkoo guddoo jira as keessatti sigalee rakkina guddaa keessatti ammaan tana yeroo ammaa tana keessa rakkina guddaa keessa jiru daa'imman fi dubartoonni fi haadhan jechuudha rakkina guddaa keessa jiran ammaan tana haala galan haala haroomni gubbatti roobu haala san keessatti jechuudha aspaaltii gubba rafanii dirree tana keessatti jechuudha bika balbalbeenni dura namni san nama jiru bareedduu qabaachuu ture nama ijoollee babbareedduu qabaachuu ture nama aalii fi sababa bal'aa keessaa dhufe sigalee namni san irratti balbala ulaa san duratti aduu fi biimbee fi ajaan bikasanii akkasitti rakkina guddaa kana keessa jiran jechuudha uummanni kun. Uummanni kun rakkachaa jiran nutillee dardara waan kana ni oobsa. Uummanni kun ijoollee fi daa'immanii fi uummanni gurguddaan kun fi dubartoonni uummanni kun gargaarsa isin biraa barbaada. Sani wanni guddaan amma isinii dhaabu nutillee uumaan taanu dardara rakkinni keenya uummata dubartootaa fi uummati nama gurguddaa fa'aa jira. Fi ijoollee xixiqqoo tan sani rakkinni guddaan ammaan tana kaas keessatti gochuu biyya kanaa keessatti. Pireezidaantiin OPDO Lammaa Magarsaa lafa Oromiyaa tan gara bahaatti jirtu muree bulchiinsa naannoo Somaaleetiif dabarsee kennuudhaaf mallatteesse. Dhumaatii ilmaan Oromoo baay'eetiif sababii ta'uunsa himame. Ammaan dura akkuma yaadatamutti Lammaa Magarsaadhaan nagahee uumna jechuudhaan pireezidaantii naannoo Somaalee Abdi Ilee waliin magaalaa Dirree Dhawaa keessatti waliin mallatteessuu isaanii yaadatama. Dabalata oduu kanaa laalchise Abdunaasir Haaji Hassan akka itti aanutti nuuf gabaasa. Murtiin Lammaa Magarsaa lafa Oromoo Somaaleedhaaf mallatteessuu gaaffii eenyummaa isaa irratti akka kaasaa jiru himamaati jira. Mootummaan wayyaanee harka jala deemtoota isaatiin kunoo ammas Harargee Bahaatii fi Harargee Lixaa keessatti waraana ilmaan Oromoo irratti labsee lafa Oromoo loltoota Agaaziitii fi loltoota Somaaleetiin weeraranii lafa babal'ifachuudhaaf akka deemaa jiran oduun gara Harargeetii bahaa jirtu ni addeessiti. Weerarri mootummaa wayyaaneetiin akka tooftaatti qindaa'ee mootummaa naannoo Oromiyaatiin hojiirra oolaa jiru kun kan lafa ilmaan Oromoodhaa turanii fedhii lafa babal'ifannaa Somaaliidhaa guutuudhaaf adeemaa jiru ta'uu isaatis himameeti jira. Tooftaan kunis yeroo hedduu humna addaa Somaaleetii fi loltoota Agaaziitiin iyaalamee gootota ilmaan Oromootiin akka jalaa fashalaa'eet ni yaadatama. Ammas erga pireezidantiin naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaatii fi pireezidantiin Somaalee Abdi Ilee waliif gallee kanaan booda misooma malee waraanaan wal hin barbaannu jedhanii waliif mallatteessaniin booda lola Harargeetti bananii toora nama 10 akka ajjeessanii toora nama 19 olii immoo akka madaa'u gochuun isaanii oduun
oduun achirraa baateen hubatameeti jira. Mormiin yeroo amma Harargee bahaa aanaa cinaaksanii fi aanaa gursum keessatti sababa gandoonni 11 gara bulchiinsa Somaalee jala haagalu ja'amee mootummaa wayyaaneetiin murteeffameef haa jiru deebiin isaa kunoo rasaasa tahee ilmaan Oromoodha du'aa akka jiran oduun achirraa Oromiyaa News Networkiif gayaa jirtu ni addeessiti. Akka oduun achi bahaa jirtu ibsitutti mootummaan naannoo Oromiyaa ajaja wayyaaneerraa fudhateen lafa ilmaan Oromoodha araddoota cinaaksan keessaa fi araddoota gursum keessaa gara bulchiinsa mootummaa naannoo Somaaleetiif deebisuudhaaf gochuun isaanii hubatame mormiin cimaan gaggeeffamaa akka jirus beekameeti jira. Mormiidhuma kanaanis waraanni Agaaziitii fi poolisiin Somaalee ummata harka duwwaa gaaffii mirgaa gaafate kanarratti dhukaasa bananii waan hanga ajjeesanii hanga hafees mammadeessaniif ummanni yeroo ammaa bakka dhiqu dhabee gaara keessatti baqatee rakkachaa akka jirus beekameeti jira. Akka lolli waraana kanaa irraa hafee dubbiin hundi nagayaan dhumtu gochuudhaaf jaarsoliin biyyaa aanaa gursum keessaa walitti babahanii gara bulchiinsaa deemanis nama isaan jalaa dhagayu dhabanii akka dhibamanii fi duuneeti dhumna malee lafti teenya Somaaleedhaaf hin kannamtu jedhanii akka murteeffatanii ummata waliin dhaabbachaa jiranis himamaati jira. Akka dubbiin waa'ee weerara babal'ifannaa Somaalee kuni bulchiinsuma Oromiyaa keessaa baate ibsitutti aanaa cinaaksan keessaa araddoonni hedduun akka bulchiinsa Somaalee jala galtu kan murteessee mallatteesse pireezidantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ta'uu isaatis bulchitoonni ummata walitti qabanii ummataaf himuun isaanii beekameeti jira. Godina Harargee lixaattis weerarri liyyuu Somaaleetii fi Agaaziidha ummata Oromoo irratti baname ummata keenya akka fixaa jiruu fi akka lafti Oromoo garanaanis fudhatamuudhaaf itti aaggatamaa jiru hubatameeti jira. Namoonni dubbii tana akkaan keessa beekan akka himaa jiranitti yoo ta'e mootummaan wayyaanee lafa Oromoo Somaaleedhaaf kennuun isaa gar tokkoon akka fincila isarratti biyya keessaa ka'aa jiru ittiin dhaamsu tooftaa yeroo maleeffachuudhaaf akka ta'ee fi gara kaaniin ammoo mootummaa Somaaleetii fi ilmaan Oromoodha walitti diina gochuudhaaf akka ta'e ibsamaati jira. Mootummaan wayyaanee lafa ilmaan Oromoo gara hundaan tuttuqee saboota ollaa Oromoo waliin walitti buusuudhaaf akka deemaa jirus fakkeenyi weerara Affaar Oromoo walirratti godhaa jiruu fi fakkeenya dhiyeenya kana godina Gujiitii fi saboota kibbaarratti godhamaa ture akka fakkeenyaatti himamaa jiruunis ni beekama. Baqattoonni yookiin baqattoonni Itoophiyaa fi Somaaliyaa irraa bidiruudhaan gara Yaman deeman lubbuun nama 120 olii bishaan keessatti dabruun beekame. Sababa dhabaminsa lubbuu dila kanaa kan ta'e dallaalonni isaaniin deeman yeroonii fi qaama mootummaadhaa harkaan akka hin qabamne gochuudhaaf namoota akka jirutti humnaan bishaan keessatti haruuraan akka ta'e oduun tun dabaltee ibsite. Dabalata oduu kanaa laalchisee obbo Abdusalaam Suutee akkatti aanutti nuuf gabaasa. Itoophiyaa fi Somaaliyaa irraan gidiruun gara Yaman imalaa turan namni 120 humnaan bishaanitti gatamuudhaan hedduun isaanii kan dhumanii jiran ta'uu isaanii gabaafamee jira. Dhaabbanni godaantota addunyaa IOM'n ibsa hagayyeessa 2017tti baaseen lammiileen Itoophiyaa fi Somaaliyaa 120tti shallagaman Yaman qarqara bishaan magaalaa Shawwaatti dallaalotaan doonii irraa bishaanitti gatamanii turan keessaa namni 27 duwwaan kan lubbuun jiru ta'uu isaanii dhaabbanni kun addeessee jira. Godaantota kanneen keessaa reefka nama 29 bishaan qarqara magaalaa Shawwaatti kan mul'ate yommuu ta'u hojjettoota dhaabbatichaan achumatti kan awwaalaman ta'uu isaanii ibsee jira. Dhaabbanni godaantota addunyaa kun ibsa isaa itti fufuudhaan lubbuun nama 22 bakka tana buuteen isaanii kan hin beekamne ta'uu ibsee irra hedduun namoota doonii kana irra turanii ijoollee ganna 16 kan hin caalle ta'uu isaaniillee dabalee addeessee jira. Godaantonni dhumaatii jalaa baraaraman kunneen hojjettoota dhaabbatichaa IOM'f akka ibsanitti dallaalonni Somaalee irraa isaan fidan kunneen wayita qarqara bishaanii gahanitti lafti bari'uuf jennaan poolisiin hordofamuu shakkanii humnaan bishaan keessatti kan isaan gannaqanii biraa baafatan ta'uu isaaniillee dhaabbaticha kanaaf ibsanii jiru. Waggaa 2017 kana keessa Itoophiyaa irraa namni 55 otoo biyyi Yaman lolaan jeeqamaa jirtu kan biyya Yaman seenanii jiran ta'uu godaantota kanneenii dhaabbanni godaantota addunyaa kun dabalee ibsa baase kana keessatti addeessee jira. Bakka bu'aan dhaabbata godaantota addunyaa Yaman obbo Looran Duwiik akka ibsetti godaantota 55 Itoophiyaa irraa gara Yaman dhufan keessa namni 30 ijoollee ganna 16 fi ganna 18 kan hin caalle ta'uu isaanii ibsee isaan keessaa dhibbeentaa 25 dubartoota ta'uu isaaniillee itti gaafatamaan dhaabbatichaa kun addeessee jira. Akkuma beekamu waggaa 26 mootummaan wayyaanee Itoophiyaa bulchaa jirtu kanatti ilmaan Oromoo fi lammiileen Itoophiyaa hedduun kumaatamaan lakkaa'aman qarqara bishaan Yaman kanatti hiriira kalluunaa fi qurxummii tahaa jiraachuu isaanii yeroo garagaraatti Oromiyaa News Networking gabaasuun keenya ni yaadatama.
موتما وياني دا بانكي دلدلا إثيوبيا تكافو كوميرشال بانك اوف إثيوبيا جدمون تنبيك كم تكسارا قدا كيس قلچا جراچون بكمه قندالو تولانو وياني دا كم بانكي إثيوبيا سنا ركينا قدا كيس قلچا جران كيس سامتا درم مدان كان هممو أركبو قبايوتاو هيرا على مالك قدا يرو على بحر كريدت كارد ثاني كيس قلفتشودا نكته أودون تندبلت إبسته كيسافو أركبو قبا يرو بيالات ديمو مالك قدا كريدت كارد سا كيس تقلفتشودا بيالات دبرفتشا جراچون أودون تندبلت إبسته دبلت دو كدالاتيسي أوبو ناصر حاجي حسن أكتيانو تلوف قباسا قندالتوني وياني بانكي دلدل إثيوبيا خسارسا جراچون إساني بيكامي بانكين دلدل إثيوبيا بانكي قرشي أمتا ولتقبي دينقدي بيتيدا أتوبسا بلچين سموتماتين سيرا في هير بهي في رغو سوچي فاينانسيتين بيي تجاجلا جرو أكتي بيكامادا أكاتو مخنانيس دلدلتوني أوميشا على ترغني في بيي آلاتي قلچتن هيرما في سيرا بانكي خناتين إرغا فيدما ترونيس بري هدون لكاومي تجرا خناماليس أكاتو ما هير بيتيتي نمني هجيدا فيوخين برنوتا بجيچا غربي آلا ديمو قرشي دولارا خن يمو بيابي اتين فيدما وخن أرجتولن بانكما خنا أكتيس نيادتما خنيسي دولارا خوني أكاتا هجي دلدلاتي في حال عديمسا نموتاتين حمرتا وملي نمبي على ديموف كرشين دولاران شرفمي خنمون وانو مجرودا إرجموتمان وياني بيك أبتي قتلي سياسة إسا بانكي دلدل إثيوبيا خيستيس غبار هنگ جلاتي ويتم فتي أتش خيستي مكا بورديتين إرجا هنديسي چمستين بودغرو كرشين دولار نموتا مكامسين سبوردي بانكي دلدل إثيوبيا بيعتيف خنا ما جرو أكا عديمسان سيران على تيفي أكا كرشين هدون خنا ما في جرو خيس بيتون بانكي خنا مقادل تلتودا كرشي هدو فرد شاجران دوران أكا هماجران بيكمي تجرا أكا خيس بيتوتا دبي تناتي نمون يرو أما مالك دولار هدو تربانت سيران على فرد شاجران خيسا قندال وياني دكتور أركب قباي توكو أكا تيس إبساني تجران نمنا خوني عديمسا إني علتوكو بي على ديموف كرشي دولار خما دبتوكو قل أكا فلوتو في تربانتي قرشيتنا فتجي أكا إتي دبل تشيسولي خيسا بيتوني خنين إبساني تجران نمني عديم سخنا حالم الجيسي أكا فيزا كاردي دان حنغا بربادو قرشي دولار إتي قوچيسي وانوند سيسر ريسوف بريزيدنتي بانكي دلدل إثيوبيا نما أبو بقالو زلك جامو أكا تيس إفته تجرا نمون قرشي أمتا مكا داداتين فرچا جرو خوني تربانت أكا فيزا كاردي خيسا إتي قوتامي في قرشين خوني سيران على بهي قندالتو تان إتي بشن نماجروس gocha qondaaltonni wayyaane biyya alaa keessa hoteela abbaa urjii shanitti godhaa jiran waabeeffachuudhaan keessa beeytonni dubbii tanaa himaati jira. Hawaasni Oromoo biyya Kanaadaa magaalaa Kitchenerii fi Waterloodhaa sirna marii hawaasaatii fi ilmaan isaanii wal barsiisuu irratti ilaalchisee wal gahee godhan irratti bifa gaariidhaan gaggeessuu isaanii magaalaa Kitchenerii nuuf gabaasan. كسمون سرنا والجاي كنا رترجمن أرمون بيالات ترجمن كل أرمو بيا كيسادو ما جرو في موتما ويانه ولين كبسو قتشاجرو برا كلابة وامي تدبرسن دبلتو دو كنا لاجتسي أبو عبد السلام سوتي أكتي أنو تلوف قباسا واسني أرمو كتير واتلو كندا سرنا ماريفي إجولة إساني والبسيسو وقت ألتو كغورتان سرنا ميداغان غيفتني جروم sirni marii hawaasa Oromoo Waatalloo kuni bakka baarkii Waatalloo jedhamuun beekamtutti hagayya 2017 kan gaggeeffame yommuu ta'u keessummoonni magaalaa Torontoo irraa dhufanis irraa qooda fudhatanii jiru. Sirnichi akkuma aadaa Oromootti eebbaan kan baname hoggaa ta'u dura teessoon hawaasa Oromoo naannichaa Profeesar Kuwwee Kumsaa haasawa gabaabaa taasifteen hirmaattootaa fi keessummoota sirnichaan baga nagaan nu dhuftan ittiin jettee jirti. Hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa keessatti jiraachaa jiran laalchisee walitti qabaan boordii hawaasa obbo Aliyyi Shafii Gaafii fi Deebii Oromiyaa News Networking waliin godhaniin Oromoonni diiyaaspooraa keessatti jiraachaa jiran Oromummaan wal jabeessanii qeeroo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu akka qabanillee dhaamee jira. Oromummaa qoftiidhaan wajji deemaa jirra. Gama kiyyaan akkan hubadhutti iddoo hundattuu dhaabni siyaasaatii fi kan hundinuutu kan qabeenya ta'uu karaa hundaa'u hawaasa jabaa hawaasa wal jaalatu hawaasa wal qubate keessahi san hundinuu waan barbaadu argachuu danda'a. Gara isaatiin miseensa koree hojii raawwachiiftuu hawaasichaa keessaa tokko kan ta'e obbo Ahmad Qawwee haasawa sirnicha irratti dhageessaniin jaarmeenni Guluubal Gumii Oromiyaa jedhamuun beekamu galma hawaasa Oromoo magaalaa Torontootti hagayya 26/2017 walgahii qabaachuu isaanii ibsee guutuun hawaasa Oromoo Kitchener Waatalloo irraa qooda fudhachuu akka
akka qabanillee yaadachiisee jira. Gara isiitti miseensa koree hojii raawwachiiftuu hawaasichaa kan taate aadde Hiwat Waamii marii gabaabaa Oromiyaa News Network waliin gooteen Oromoonni biyyoota garaagaraa keessatti jiraachaa jiran hundi isaanii aadaa akkasuma afaan Oromoo kunuunsuu fi guddisuudhaan ambaasaadara uummata Oromoo tahuu akka qaban dhaamtee Oromoonni diyaaspooraa keessatti jiraachaa jiran wal jaalalaa fi kabajaa uumuu akka qabanillee dhaamtee jirti. Nuyi kanaaf kan kakaane akka mataa kiyya tokkotti on dubbadhe akka Oromoo tokkotti ani maal gochuun qaba jedhee aadaa kiyya hoon ani kunuunsine hoon ani kabanye hoon ani uffanni namuuna guddisuu na uffachuu waan hin dandeenyeef kun immoo ani akka ambaasaadara Oromoo tokko ta'ee uffachuun qaba aadaa koo kabajuun qaba aadaa koo uummata hin beeknetti beeksisuun qaba. Gara kaaniin keessummaa kabajaa magaalaa Torontoo irraa dhufan keessa aadde Aishaa Ahmad gaafii fi deebii gabaabaa Oromiyaa News Network waliin gooteen ilmaan Oromoo rasaasa wayyaaniin irreecha 2016 irratti dhuman waggaan isaanii naannawee dhufaa jira waan ta'eef warreen dhuman san yaadachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo tinnisnee uummanni keenya bilisummaa isaa akka gonfatu godhuu keessatti taaffii cimaa godhuu qabna ittiin jettee jirti. Oromoonni kan ta'uu qabu waniin uummata Oromootti dhaamu ijoolleen teenya tan achitti dhumte suni amantii takkaa gosummaa gandummaa kutaadhaan walitti dhufaniiti miti kan walitti dhufan waloodhaanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa dhiinni keenya itti dhangala'e qabattee nuti Oromoodha gabroomnee hin bullu. Gabaasa Oromiyaa News Networkiif qophaa'e Absalaam Suutee Kitchener Waterloo Kanadaa. Kadhabattoota keenya oduun har'aaf qabna asirratti raawwatti qophiitti aantutan wal dachaa nutti nagaan jiraadhaa jechaa kan isin dhaammatu aanaa Massayyooti nagaattiin isiniin jaa.